durasee bakka nutti hin jira. Waan walitti godhee warra garsa kun gargaara baasan deebiin jira. Kamar kan walitti jechuu kanaa kan jennu dabalin jira. Hojjenni waan kana jedhu. Kanatti fayyadamu egaa maqaan kiyya yeroo yookaan immoo abbaa biqilaan hin jedhu. Taphaa hedduu fakkiin jira. Iddoo fakkaatu jechaa jirame. Haa ta'uuti ayyaanni egaa kun ayyaana hundeeffama waggaa sadaffaasaa. Ganni kun irratti walga'uu kan qabaatu maaliif bara kana ta'ee maaliif asitti ta'e kan jedhamu egaa akkuma amantiiwwan biraa hundiyyuu bakka irratti iddoo itti uumamte haa ta'u barbarree bakka walii jiranis warreen walgalee hafanii waggaa jiranidha. Kan immoo umtiri waliin itti kufaatu waan ta'eef barasoota saarmaa wal barti. Magaalaa waltanii faagaa magaalaa dhuftaa. Oduu fageenyi isin daangeessiin oduu rakkoon irraa isin hambisiin faagaa ayyaana kabaja yaadannoo addaa Oromoo kan waggaa torbaffaa kan isin ga'e. Ammallee kan bara dhufuutti isin haa ga'u. Kan bara dhufuu jaarraa baraatti isin haa ga'u. Faaga nagaa nu dhuftanii galatooma. Isaan itti gaafatamaa yaa'ii waliigalaa ibsa yeetaa kan deebine maqaan kiyya yeroo waaqayyoo gatiitiin jedhama. Miseensuma galma kanaatii galatooma. Tolekaan abbaan guddinaa akka malee gammadanii maqaa isaanii gaafatanii Kalimuuni gaafadhuuti egaa shamarran guddisuun jaaratan jedhama. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatitti to'ataa dhaabbatichaa fi egaa ayyaanni abbaa Oromoo bakka jiru mara bakka walitti nu funaanee ijaawwannoo agarsiisa. Isinii kanallee of qaltanii aaga dhageechanii aaga argitanii warra dachee ofii irratti ifate sinaa taasisu. Dhaloota waliigalee wal ta'ee of ta'ee wantoota qabu wantoonni walii beeku sinaa taasisu. Egaa bakka ayyaana waggaa torbaffaa yaadannoo abbaa Oromootiin isin ga'ee egaa galatooma. Egaa to'ataa dhaabbata keenyaa gantaa dogoggorraa nagaan kuttamu. Bagathaa baatu bahaadhihaa walitti qabamtanii yaadannoo abbaa Oromoodhaa tajaajila lafee keenya tajiraan irraan kutamtee turte lafee abbaa ofii wallaaltee dhaloota abbaa wallaalee ture har'aatti abbaa ofii baree habbannoota lafee aadaa haasaaf heeraan manni Oromoo biyyattii lakkifate waliin manni Oromoodhaan biyyattii lakkifate abboonni keenya qaqqalee biyya gamaa fi gamanatti gurguraa ture. Qaama taskaariyaa dhaabbataa, qaama jimbiroo dhaabbataa waan kun lakkisanii namni waan namaa mana namaatti gala waan inni xiqqaatu waan xiqqeenyi isaan beektuuni. Har'a mana keessanitti deebitanii yaadannoo abbaa Oromootiin gufuu beeksan. Gurguddadhaa isiniin ga'a. Warra beekee waan dhufuu beekee waan beekee waliin jiraate isinaa taasisu jechaa ani maqaan kiyya dabalee Abdiisaa Haama'oo Harargee Lixaa Harargee Bahaatti dhaloonni kiyya bira achitti dhaladde waan ta'eef Harargee Lixaatti haga ammaa jiraachaa waan ta'eef ammallee achuma waan hin jiru. Amma Oromiyaa akka jirutti walgahee waan hin jiru. Namni hundi akka tiisa keessa wallaalle akka tiyyatti ture yogguu ta'e sanii fi badala gaafuu ta'uu isiniin ja'a.
kaasee biyyoota warra abbaa Oromooti qaattee miidhagdee miillaa fi ijaa fi harkaa fi miillatti digamnee dirqama barbaachisu irratti wal qabnee akka mataatee miisanii jaamnee horaatu waajjiraadha. Nagaan ooltanii baga nagaa wal Koree amma dura of barsiisan kuni maqaa isaaniitii fi baga isiniin gaheedha malee qooda hojii isaanii isinii waan beeksisan hin seenu. Mo'anumatu dhagahin waa'ee hojii illee xiqqoo dubbatanii garuu itti gaafatamni isaanii gammachuun yoo tokko waan nama dagachiisuu dandeessi. Gaggeessaa koree barnootaa kan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yaa'ii waliigalaa yookaan hundeessitoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa filatanii jechuudha. Kanumaan inni itti gaafatamni isaanii isin beeksisuu barbaade. Ministeera barnoota addunyaa kanaatis ni jedhamu. Fayyaada. Osoo kana dubbadhuun kiyya dagachuun deema. Daadhii Damissee Gadaatiin jedhama. Dhaloonni kiyya godina Arsii Asumaanaa Jajuuti. Amma kan hin jira Qadaamaadha. Miseensa galma amantii waaqeffannaa kurfaa maatii Adaamaati ammatti jechuudha. Dhaabbata kana keessatti itti gaafatamummaan kiyya barreessaa koree barnootaati. Baga nagaa hordofeessa. Ji'a afarirraa abbaa akkatti waaqeffataan hordoftoonni amantii waaqeffataa kun wal ga'u nama tolaa waggaa bakka sana dhufanillee waan jettuu dhabdaa jechuudha. Ifaadhaa miti. Kanaafuu gaafa turoonaa fi abbaan gadaa biyya sana dhufu ijoollee waa xiqqishoo takka hangama keenya takkaatu as tatta'a. Amma har'aan tana kun lafaan ka'ee nama fila kana laalu guyyaa sanii yaadadee jechuudha. Guyyaa sanii yaadadee gaafa booddee namni afuruma shan tatta'a. Kanaafuu amma namni kun wal gahee namummaan duraan namni biraa baafatee amantii biraa jala hordofu galee dhugaa amantii isiitiif maatiin xixiqqoon tun asirratti haalaan waan nama gammachiisu. Haa ta'u malee wanni nama fuuldura guddaa jira garaalee fuulduramaan barnootaan nu hafaa jechuudha. Barnootaan nu hafa sirriitti barnootaan nu hafa. Barnoota akkamtu nu hafaa namni tokko barnoota waan ofiitiin gaafatamee gaafii garaa deebisuu danda'uu qaba jechuudha. Eenyummaadha. Otoon gaafatamee illee barsiisuu akka danda'utti sirriitti akka baratanii isinii fayyaa jechuudha. Akkasuma maqaan jenneen gurmeessaa Mushaan jedhama. Ittiin dhaloota godina Harargee Lixaa Aanaa Roona Guutii hojiin gahee kiyyaatilleen barnoota keessatti koree barnoota biyyoolessaa sana keessatti miseensaa jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa. Nagaa ooltanii? Baga nagaa dhuftan? Baga fuulli faa wal nu arge? Baga yaadannoo abbaa Oromoo kana kabaju geessan? Kiyya maqaan Abdiisaa Taaddasaadhaan jedhani. Iddoon dhaloota koo immoo godina Arsiiti. Amma iddoon jireenyaa koo naannoo Finfinnee galma Tulluu Ejersa Finfinneetti irraa hin dhufe jechuudha. Koree barnootaa keessatti qarshii qabaa koree barnootaati jechuudha. Galatooma. Egaa koree barnootaa walitti qabaa